Hariiroo jaalalaa keessatti jaalala yeroo dheeraadhaaf tursuudhaa fi maal fayyadamuu qabna kan jedhuun isinitti maatii obsaan aga dhumaatti naa wajjin tura. Qabxiiwwan gurguddaa 9 hariiroo jaalalaa keenya jabeessuuf nu barbaachisan isinitti hima waan ta'eef hin dabarsina. Yeroo baay'ee hariiroo jalqabuun isaa baay'ee salphaadha. Hin jalqabne rakkoo hin qabu. Garuu itti fufnee yeroo dheeraa turuudhaa fi tooftaawwan tokko fi ulaagaawwan gaafatu waan qabuufidha. Kanaaf namoonni baay'een ammuma jalqabanii ji'a 2 ji'a 3 utuun turiin kan isaan addaan ba'aniif kan isaan bilook godhaniif sababa kanaaf jechuudha. Inni tokkoffaanii hariiroo jaalalaa haga dhumaatti akka inni turu jabeessu keessaa inni tokko iftoomina qabaachuudha. Haasaa iftoomina qabu haasa'uudha. Iccitii dhoksuu dhiisuu, moobaayilii dhoksuu dhiisuu, waan keenya hundumaa sooshaal miidiyaa keenya dhoksuu dhiisuudhaanii waan haasofnullee iftoominaanii haasawutu nurra jiraataa jechuudha. Inni lammaffaanii galateeffachuu baruudha. Teenkiyu jechuu baruudha. Kun dubaraafis ni hojjeta, dhiiraaf illee ni hojjeta jechuudha. Gaafa isaan waan xiqqoo tokko hojjetan galateeffachuun nurra jiraata. Hin tuffanne yoo ta'e waan isaan hojjetan gatii ittiin kennu yoo ta'e abdii nurraa dhabaa deemuu carraan hariiroon sun itti fufuullee baay'ee laaffachaa baay'ee hirrachaa dhufaa jechuudha. Kanaaf waan xiqqoo fudhatamummaa argachuudhaaf waan 3 kana godhi. Tokkoffaa galateeffachuu bari. Waan xiqqoo argatteenii galateeffadhu. Namas galateeffadhu. Waaqas galateeffadhu. Ofii kees galateeffadhu. Galateeffachuu bari. Lammaffaa xiqqoo haasa'e baay'ee dhaggeeffadhu. Akka namoota gowwoota tokko callistee haasaa ofii keetii hin haasa'in. Ofii makeetii fiddee ofii keetii hin fixin. Dabaree namaa kenni. Namni isaa haasa'u dhaggeeffadhu gurratti qabi. Namni maal jedhaa bari. Malee anumatu beeka jettee waan hunduma isaa ofii kee jalqabdee ofii kee xumuriin nama jibbisiisa waan ta'eef ati ofirratti hin beektu malee nama jibbisiisa. Namnis akka dhaggeeffatu dabaree kenniif. Dabaree kee eeggadhu. Haasa'u dhaggeeffadhu. Sadaffaa waan beektu duwwaa haasa'i. Haasaan abbaa qaba. Waan beektu, waan baratte, waan dubbiste duwwaa haasa'i. Waan evidensii irratti qabdu duwwaa haasa'i. Boolla sagallixxee waan hunduma isaa keessa seente nan beeka jettee hin haasa'in. Hunda beekuu hin dandeessu waan ta'eef waan beektu duwwaa yoo haasofte inni qaroomina. Wantan isinitti dubbachuu barbaadu tooftaa 2 qofa fayyadamne akkamitti nama baay'ee jaallannu jireenya keenya keessaa baasuu dadhabne tokko baasnuun isinitti hima jechuudha. Innis wanta qorannoodhaan mirkanaa'ee fi akkasuma anillee namoota hedduu ijoollota hedduu gorsuudhaan ijoollonni sunis hojiirra oolchanii wanti kun hin hojjetaa naan jedhanidha. Isinillee nama tokko sammuu keessan keessaa qalbii keessan keessaa jireenya keessan keessaa baasuu dadhabdaniitti yoo ta'e waan kana lamaan qofa gochuudhaan of keessaa guyyaa 3tti baasuu ni dandeessu. Na hordofaa. Inni tokkoffaa fi inni jalqabaanii nama sanaa dhoksuudha. Dubaras ta'uu dandeessi, dhiiras ta'uu dandeessi. Amala gurguddaa 3 shamarran dhiirota irratti jaallatan 3 isinitti hima. Kunis akka qorannoon lafa kaa'utti akkasuma saayikolojiin akka jedhutti jechuudha. Ani barsiisaa saayikolojiidha. Follow gochuullee hin dagatina. Amalli inni jalqabaa yookiis dhiira isaan jaallatanii dhiira taphatu yookiis kofalchiisu taphachiisu baay'ee jaallatu. Kunis nature namni uumama isaanii nama isa kofalchiisuuf taphachiisu baay'ee jaallata. Inni lammaffaanii dhiira gorsa hin baay'ee jaallatu. Gorsi hin barbaachisu miti. Garuu gorsa kan baay'isnu yoo ta'e waa'ee makarooraa waa'ee makaayyoo yeroo hundumaa haasofnu yoo ta'e nu jibbuu danda'u. Abbaa isaaniitti fakkaachuu dandeenya waan ta'eef gorsa dhiiran baay'isne ni jaallatu. Sadaffaanii ani isa jedhu dhiisne ati yoo jenne wordii kana yoo fayyadamne baay'ee jaallatu. Fakkeenyaaf ani sin jaalladha jechuurraa ati na jaallatta. Ani baay'een akkas jechuun ati baay'ee akkas miti yoo jenne jechoonni kun baay'ee filatamoodha.
Wantoota kana sadan yoo gootan namni baay'ee sin jaallata. Inni tokkoffaan baay'ee kan nama dhaggeeffattan yoo ta'e, sababni isaa namni uumamaan haasa'uu waan barbaaduu fi nama isa dhaggeeffatu baay'ee barbaada, baay'ee jaallatas jechuudha. Lammaffaanii nama kolfu, nama gagammadaa yoo taatan namni baay'ee sin jaallata. Tarii isinitti mijachuu dhiisuu danda'a, keessa keessan gadda qabaachuu danda'a. Garuu lafa namaa yoo dhaqxan kolfuu fuula ifaadhaan yoo nama ilaaltan namni baay'ee sin jaallataa jechuudha. Sababni isaa namni rakkina qaba, dhiphina qaba waan ta'eef bakka itti dhaqee rakkina isaa sana, dhiphina isaa sana irraanfatu barbaada waan ta'eef. Inni sadaffaa nama dinqisiifachuu, namatti gatii kennuu, namni gatii akka inni qabu, akka barbaachisu dandeetti akka qabu, kennaa adda addaa akka qabu nama sanatti kan himtan yoo ta'e namni sun baay'ee sin jaallata. Yaada kana fakkaatu argachuudhaaf asumaan follow gochuu hin dagatina. Akkaawuntiin koo kun baay'ee limited ta'ee jira waan ta'eef koppii liinkii share gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u godhaa. Galatooma.